bakka jirutti osoo jiru ilmaan Oromoo tokko dargaggeessi Oromoo tokko akka inni kabalamu hin barbaadu otoo bukkee jiru jechuudha. Ugaa waaqayyo la ugaa waaqayyo baatu manaan baasine la mootummaa kana faana ta'anii uummata Oromoo kabachiisuu jechuun sirii hin danda'amu jala muriiti kana beeku. Maaliif argaa jira kun warra Guduruu Wallaggaatti kan faannoo ijaaree faannoon illee faannoo Wallaggaa mootummaan ijaare jettee faannoo Amaaraa fi faannoo Wallaggaa faana waltumaa jiru kun faannoo mootummaan ijaare amantii samanuu baatu. Kaleessa ati jirta ta'een beeku malee ijaarsa faannoo immoo sitti meen ture bare faannoon akka inni itti ijaarame yeroo lolli kaabaa sun ka'u mootummaa bukkee dhaabbatee raayyaa bukkee dhaabbatee juntaa lolaa ture sa'aatii sana meeshaa kuufate nuyiif immoo uummata Oromoo Oromiyaatti durumayyuu dhiibbaa waan jiruufi hidhannoo guutuu meeshaa guutuu waan hin qabneef sadarkaa har'a jirurra kan ga'eef jechuudha. Isaan immoo yeroo sana waan of ijaaraniifituu amma lolaa jiru. Isaan immoo yeroo sana mootummaa ta'achiise amma immoo mootummaatti garagalan malee mootummaa miti kan ijaare mootummaatu ijaare jedhamu mootummaa yoo ijaarayyuu warra Guduruu Wallaggaa keessa kan ta'e hammootummaati amantus amanuwaattus faannoo Amaaraa ishee jirtu bichaatu Daraara dhiisi amma daraara isa dhiisi. Miiltoo laammina hubadhu meela. Osaamaa kana dubbisaame. Miiltoo. Isa dhiisa. Agartee ilaali. Oduu uummanni Oromoo qarree fi qarreen Oromoo oduu akkan kabalamne barbaadde qawweedhuma impaayera kanaat baachuun dhiisne beekta maaliif hin hojjette har'a maqaa mootummaa kanaatiin qarree meeqatu qeerroo Oromoo meeqatu wareegamaa jira daa'ima waggaa 3 meeqatu tirkutamaa jira garuu moo kan kana gochaa jiru eenyuun waraanuma isin maqaadhaatudha agarte. Yoon dogoggoruu baadde bare Usmaayyoo Muusaa bare qawwee osuma as jiruuti bare kan waa seenaa hojjete darbe yoon dogoggoruu baadheef baachuu dhiisu sitti ma bar kana siif ibsee bare. Kanaafuu seenaa isaa isa beekte taanaan ofillee hin beekte jechaadha seenaa Usmaayyoo beekte taanaan. Maafin of hin beeku maafin akka gaariitti of beeka malee maafin of hin beeku. Osaama. Komaandoo dubbadhu Badallee akkam jiraatu beektaa barbaannaa impaayera kana tiksaa sirra jiraatu. Nagaa. Nagaadha akkam isin. Badde. Yaa'u gaa hojii makanaa beektaa kan siraa makana. Maali karuma kanan maali karaa koomentiitiin hin jirta baay'ee. Gammaala goota yeroo hundaa mijataaree hojjetu. Maamna marratti taati garuu. Maamna marratti taati garuu. Sina arrabsee baddalle. Ani sina arrabsee yeroo tokko lamaare. Kanaaf suura koo ganna galabbattee. Osoon si argee siyyuu nan galabbata sinna beemal. Keessa. Dhugaa rabbii. Uffata keenya baasii deemi uffata shanii uffadhu maanni shanii keessanuma ajjeesee sirraa baasee uffachaa rakko. Daneen gargaarsa mootummaatu gargaaraa jira inni eessaatti qofaatti eessaa fidu see. Uffata keenya baasii deemi uffata shanii uffadhu lukko. Wayi kilaashiini yoo kilaashii yoo xaaxaa fi ta'es yoo cabsii ta'es kaartaa afur yookiin kaartaa 3 faana walumaa qixa hidhanna. Waan narraa addaa waan qabdu tokko hin qabdu. Waan koo bishaantu fasitti fakkaatamu. Xiyyeeffannoo yoo ta'e immoo nutu sin caalayyuu dhiira keenya immoo. Nageessee Osaama. Dubbadhu kaa kabajamoo. Uffata keenya baaseetti akka waan ofiin haa ta'u iftee wayii. Dhiisi bilbila abbaan irraa fudhate. Mee afaanuma maaliitiin waraana bilisummaa Oromoo qeeqtu mee rabbeedhaati. Waraanni bilisummaa si jira. Mishigii keetti macheessaa raawwati. Baarudaan hafuura nukutaa yerootii argaa irra walumaan beekna. Isuma san jibbee kanaa isaa innoo. Waama baa'u kana toobeen numaa dubbanname. Baddalle.
Osama. Afaan maaliitiin abaa'oo keektaa ammati? Hantuutaan ajjeestu isheen akka keetii kun yoo na finfinneerti laa federaala sayyuu. Galchime ijoollee mangisti. Rasaasas yoo ta'e warshaan qabanii numarraa fudhachaa jiru. Galii. Eeyyee shaneedha maaltu dhufame? Ani shaneedha laa waan fiddan tokko hin qabdani. Maal fiddu amma? Isinuma kee taa'ee shaneedha maaltu dhufame? Daandiin dubbattanii maa jallistan? Koomenti ilmee kanan dubbisaara. Ilmee maali nama si dorsisaa ture? Ilmee kana immoo Si doorsee. Maal abbeen dubbatamu? lola yoo dhanne Waraana immoo moo? hin dhukaamnu hin ciifna malee mishigii keessa zimmennee ciisna. Rasaasa baa'u mataarra nama darbu abbee mataa namarraa gata. Callisanii ilma ciisu yoo ta'e malee xunqolaa qabu nuun jedhu sanni dhugaadhaa dhuka'u sanni nama biraan darbin hin beekan. Wayyo wayyo. Ini tokko eessadha? Irraa mucaa walii sombora biraa walii. Rasaasa ba'oo beeki. Kan dhugaadhaa dhuka'u akkamitti lafa bu'aa kan dhugaadhaa dhuka'u dhugaa? Nkoostuuri. Lama gadi jettee ciifte malee dhugaa xiqqoo ishee ol jennaan ikkoo mataa ofirratti hin argitu bar. Akkas gaaban. Mee galchii as jala jiru fakkaata. Inni abaa waliin lolee beeku yaa dubbatu mee dhufee too. Naaso. Oo. Maali poolis maal taate? Maal taatan isin? Maal daffarraa? Wal daffaraa turre gaafanaaf. Waliin kabanyuu? Maal isaa wal kabanya? Asirratti waliin kabanyuu gaafa wal bira geenya walitti agarsiisna. Maal barbaanne isin dhabne bar? Maal kaambii dhufanii miilitariidhaaf koshoroo keenya gubanii hin deebine maa sobdaa? Koshoroo waan tokko waan nyaannu dhabne miti ati. Muitii maaf qabat? Fiigicha leenji'anii moo lola leenji'aa jiru jarri qoy? Maal taateeti? Fiigee millatee illee si laalu kooti dubareede. Ni fiigaa ammaa inni. Hirmijjaa 50 fiignaan qawwee lafa godhaa. Ammas yoo itti dabalate hidhannoo lafa godhu itti dabalannaan. Shanee taatee biddeellee. Kootii lafa geenyaan dhumate. Kanaaf kophee ofirraa laalaa fiigaa jedhe. Kopheen duuba suuraa kaasaa deema. Badal. Naaso. Muitii maa qabataa? Qabataan jiru bar. Akkam ree? Nagaadha akkam? Maaf akkas nuun jechaa turte si? Maali isintu sirrii miti bar afaanuma kanaan addeeytu baddalle warra mokkoota baddallee warra akka baddallee fakkeenya warra akka fakkeenya baddallee kanatu waan hin taane hojjetaa ture. Waan akka Albee qara lama. Albee qara lamaati.
Eeyyaa biqilaa namaati maal fiddaree otoon jiruu miila duwwaa deemu magaalaa taa'een kophee jedhi waan irraa eegamu. Nan ergatiin keessa taa'e yoo lama hudhe tokkoon ergaaf tokkommoo kaadheen deema siduma bira. Dhageessee otoon jiruu miila duwwaa deemuu ree warshaa sagam qabu maal nu malee maal qabu. Arbee kana nama jedhama dabballee jaraati bakka jaratu na ergatee dhufeellee injee akkuma shimallisii warra barana galee ergate sana. Maali silasi waraanni dabalisummaa Oromoo mooraa dabalisummaa Oromoo qofatti leenji'a? Isaam dhageen achitti leenjee waan irraa eegamu immoo nan hojjedha maal rakkoo qabama bakka filataa qabsan. Kanneen faan maali shimallis ergee achi turani miti? Ilmi dubbadhaa mataa dhaame. Urji. Urji. Peter. Ilmi darara. Ilmi nam lamai. Jirtu hundi keessanuu. Ilmi eenyutu si doorsisa? Jira dhugaa rabbi. Baga jiraatan jiraachuu waan guddaa. Abdii maal jedhaa jiru? Abdii maal jedhaa kan jallattuun kun? Amaariffaa kana hin dandeenyu. Abdii faannoodha. Faannoo moo maal irraa goonaree nan gashitan ibsa. Ilma eenyu haadha ishee si doorsisa? Hin dhagahin ilmi. Tasaadhi dhugaa. Hin dhagahin. Ilaali dhugumam maal hanya sinajjeesa naan jedhe sinajjeesa isa biyya ormaa jira lakkaa hojii lagalee ilaalu sinajjeesa eessa jirta naan bilbila koo ergeefin lafan jiru itti meennaan achumaan immoo ergasii achumaan maal naan jedhe akkana naan jedhe guyyaa lama booda qajeelcha poolisii jirta naan jedhe shaala hin jedheen achumaan piroofaayilii isaa luuk godhate inuma na arrabsa bakka. Ijoollee namni yeroo ammaa waan nama hin asfaraarraa. Arrabni isaa sun ganna deebisaa deeman bisaa osoo nyaatin oola yemmaan. Wayyoota. Agaboonte akkuma jirra. Koshoroonu jalaa waambii faana gubate agabuu jirra. Baddallee namatti hin ilaalinaa isin kashalabbee afaan malee miilli mucucaatu jedhu kanaafuu nama isin arrabsitti ilaalinaa itti ilaallu. Duubatti nama deebisaa reen akkasii immoo hillikiidha oti. Rakkataa horii ilaalcha kee ajjeese furaadiin. Anamin ilaalcha kee ajjeesiniin. Maal akka jedhaan ani sooftiidhaan uffanni sin jedheen kaa oo dandeesse sooftiidhaan uffanni sin jedheen. Bedelle abdii dhimmaa kana gashinee abdii dhimmaa kana gashaane. Kame abdii. Mootii kee baasii mukatti fannisi as fararreeriin. Amma namni qabeenya hin qabne namni beekumsa hin qabne Oromoo ta'uu hin danda'u namni nama arrabsu namni nama hin dhageenye Oromoo ta'uu hin danda'u amma dhiisaa. Kimallisitti ba'an ikkoo kanaaf nama arrabsu akkas. Duuba biddeena fayyadamu. Maaltu beeka warri nama arrabsu kun borus ofiifis lafa godhanii galuu danda'u maaduma nama arrabsuufi malee. Abdii kanaayi. Nagaa waaqayyo ni baay'atu. Kam. Ameen. Nu baay'ate kunoo isuma haa ta'u. Haga jiraattan lanqabsu. Oromofumaan jimma yoo itti maarakkoo qaban. Amma afaan masirree haasa'eeti jiraachuma wayyannee jiraachaa irra miiree hundi keenyaatu jiraachuu wayyattee jiraachaa jirta malee jireenya maaltu sitti tolee jiraatta. Abdii. Ani moo. Anna. Maal natti hin tolu. Ta'uu danda'a kan. Haadha abbaa koo been jira fakka maal natti hin tolu maa. Haa ta'u siif haa ta'u. Isin keessa jirtan dabarsinee baane waan ta'eef. Fuudhi dhalcheeti daa'ima falaffali. Dhiisii haa falaffali daa'ima falaffali rakkina agartee kana argin jedhin. Arginee dabarsinee de niqiluudha dhiisi. Wabii bulchaa jirtaa lubbuu.
Pipira mate. Deebisii galchi mucaama bedelle. Wabii kottu Pipira galmee. galchi mee deebisitu. Bedelle mucaama deebisii galchi na dhagayi. Pipira isheen amma. Badallee abdii galchi haa ta'u isaa haa ta'u miira gaarii qabataa nan dansa. Ergeeraa fi garuu. Abdi Yaada Abdi. abdii choo. Maali gaa liibiirra wal darfachuu maaltu fidare? Isaa nyaanne kanatti abbe. Yaada wal jijjiiraa barra ilmi namaa. ilme. Yoo. Indarbaan kun si komateetti bedelle. Niqiluun kam inni as keessa. Niqiluun hin jedhamu. Abdi. Ali dubbadhaa kaa ilme. Nagaadha akkami. Maa fedhe isinitti gaachaa ture. Abdi. Afaan tokko dubbannaami. Wayyee. Maalis yaa ta'u waa'ee haadhaaf abbaa soofta bara namni haadhaaf abbaa malee dhufu jira. Piippiidha jedhamu nuti dhaaba tokko piippiidha jedhama. Piippiin maal ishii? Waan nyaatamu Waan nyaatamu. Isheen nyaata. Nama hin darbatin jedheen beddelleedha. Waan keessa nyaatuma. Waan keessa nyaatuma. Eenyu nyaata malee jiraata? Sifa fidee nyaatte. Waan nyaatamu. Maal eenyu dhiisa sammu? Kootu nyaata jedhata maal abbeeri waan. Yaanni keessa Nyaachumaaf nyaatuma. jiraatu malee jiraatu. Yoo dhaqu. Kam reesin? Kan eenyu. Maaliif akka jiraatan beekamu? Jirra. Baga jiraattan ka. Isaa nyaanna. Musaa nyaattan. Nyaadhu ba. Sinoo. Kanaaf ilaali. Isatti dabalachuudhaaf piippii waan nyaatamu jettee. Miilaa kana nyaannaati misa nyaadhu abdii. Nyaachaa ture. Ifamni inni dhumarraa kan Durumaa morrumaa kottaan isaa nyaaddaatanii nu waamtu. Nyaadheen dhufa dhiifama. Maa bu'eere? Laaqana nyaachuun deemaa jedhan dhageenya ijoollee. Viidiyoo banaame warri waraanaa kuni gurraacha maalirraa boota? Wabii gashuu? Wabii kan galee tokko. wabiin bulchaan kun galee. Galchi. Lakki wabiin bushaan jira. Wabiin kan galee. Galchi. Beektaa isa. Garuu mucichi Beddele. qawwee dhaabaa waan fuudhee galee miti. Kaameraa irraa cabee bilbila kiyya kanaa viidiyoo gochuu hin danda'u. Wabii bulchaa kottuu galime. Wanta akka wal fixee. Wabii isa kana dhala. Beddele mucaan kun isa kaleessaa miti. Isuma kaleessaadha. Barataadha sani.
Isin isa kaleessaa isa maalii maal jettu isin hoti waraana miti maa waraana bilisummaa Oromoo arrabsiiftu maqaa waraanaatiin garuu isin keessaa namni nama hubatu xiqqoo ishee beddelleedhaa fi Oromummaa qofa dhabeetta otoo nama dhaggeeffattanii garuu baay'ee magaariidha. Maqaa waraanaatiin immoo hin daldalinaa isin dhuguman isinitti maa. Ayyee. Waraanni bilisummaa Oromoo tokko gaafa ganu kuma bakka bu'uu danda'a. Tokko gaafa wareegamu kuma bakka bu'uu danda'a. Dhaqaatii qabsoo isaan irraa ganan yookiin qabsoo isaan irraa kufan immoo dhaqaa hidhadhaatii akka kaleessa dheengaddaa mooraa deemuunis waan cimu miti. Sabaaf wareegama kaffalaa mi'a qabsoo waraana bilisummaa Oromoo gaggeessuun qabee baachuu qofaayi. Ruuzaa arabaa quuftanii haasaadhaan lafan fixinaati namaallee eegumsa gochuu hin dandeessan ammasin beddallee kana ilaalcha akkamii qabduuf akkamitti yaaddu garuu isin mucaa kana miisisuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jirtu dhuguman isinitti maatiyan. Ayyee. Abaluun buusii abaluun galchii waraana mootummaa buusii akkas godhi yaadaan immoo walubattoota isinooti afaan tokko dubbattu maal akkasin waliin nageenya godha afaan waan barbaade si gaafachuu danda'a yoo dandeessan deebitan dandeessu taanaa immoo ni dhiifta. Haasofni keekus sirbatti hin jijjiiramu. Maal beektu wabiin haasee siin jiru. Abaluu buusii abaluu galchaan garuu dhuguma sitti mayoon haasaa keessan dhaggeeffadhayyuu waan inni isin qeequuf waan isin arrabsus maal isin qabuun. Isinis hin qeequuf. Amma dandeessan amma hubattan amma beektan haasa'uu dandeessu garuu. Nama maaf dhaggeeffattan nama maa arrabsitu namni kamiyyuu daandii isaa irratti kaayyoo isaa irra jiraate hin daldalta yoo ta'e daldalli siif kaayyoo keedha waraana mootummaa yoo ta'e waraanni mootummaa siif kaayyoo keedha waraana abaa'oo yoo ta'e abaa'oon siif kaayyoo keedha. Garuu afaan tokko dubbatta waan ta'eef yoo suutumaan siyaasaan walitti deemte maal rakkoo qabda wal arrabsuu maaltu fidame ammas irratti. Eentu wal arrabse amma? Haali isin argaan jira bona meeqa arrabsaa ooltuu guyyaatti akkasitti namni nama barsiisaatuma wayiiti garuu isin keessaa amma tokko Oromummaa wayya beektaa mucaa silallee akkas maatiin koo akkas taatu jedhe tokko amma tokko dhaggeeffachaa turte beektuu isheen. Namni sirriidha miidhamuu danda'a dhuguma immoo maqaa waraanaatiin namni uummata miidhu jiraachuu danda'a. Qaamni Oromiyaa keessa hidhatee jiru waraana bilisummaa Oromoo qofa osoo hin taane qaamni nama saamullee jira. Kana eenyuyyuu hin beeku. Kanallee ammuma isheen illee asirratti barbaadallee asirratti barbaadu. Yaaboo maal kana sila namarraa dabarfattee dhufte moo haasaa maal nama dhaggeeffachuu malee addaan hin kutis hin jedhani. Maal beektu isinii? Si waan tokko hin beektan Oromiyaa keessa deemaati ilaalame waan jiru. Laalaa waa irraa ammas. Dhaqaati abbaa keessanitti boottii jiraay. Oduun waraanaatiin daldalinaa Wabi. Maal jechuu barbaadda gurba tortora waraana bilisummaa silkii kosiin kennaa keessaan na dubbisi wabi. Siin ergaa silkii koo keessaan na dubbisi wee. Wabi ummata miti bar jarri waraana. Nama akka keetii kana jettaa kan uummata Oromoo illee nama. Qabsoon hidhannoof qawwee qofa baachuudhaan. Wabi. Maal jedha kun ijoollee? Kun hundi qawwee baatee nama reentu qabsoo kana sochoosuu danda'a jiru. Silaa immoo anaan na beekaa si beekaa hunda dhaqi gootti jijjiirama maal jedhama? Eenyuun beeka mucaan kun as keessaa dhaqi gootti itti jijjiiran baarkeetti. Tarii abbaan isaa jetti qabatee argita. Xajjiidhaan mataa bukeessee dhufe abbee kun. Kuni kaleessuma kaayyoo uummata Oromoo kan warra safarsoo kuufii dubbatu. Qabsoo keessaa qoodan qabdu otoo beekte. Dhiisame wabii dhiisime. Borko. Oromummaa.
Kali. Maali ta'u Ummata nagaamu. Nagaamuutti jira dubbadhu. Maali listaan ni dubbadhaa malee. Ilme. Ameen jedhame yeroo tokko. Oh. Gingilchaan sun ofii badee inni torbee tokko nuu qabe sun. Anuun beekan inni tokko shakkaan ture inni tare yoo du'a namaa eeguu du'a laata gaafa suutti meen turre. Qoyyaa midhaan diya qaoo. Weenyuun eessa jira? Dhugaafan. Quba qabdu. Gaafa naannoo qubaan qabu tiktookiin korga gubate jechuun neeraa badee nuna biraa ooluun isa. Anaallee dhufaan jiru bar. Wabii bulchaa kottu seeni. Wabii gastee ergadhu meesin dhabe. Nagaan turaame hundi keessan. Eessa deemu? Jetteere daandii haa ta'u. Iddoo hin deema deema. Nagaan sini mata ummata. Nagaan siif illee ta'u. Hayyee akkasuma siif illee nagaan haa ta'u. Akkami. Geessaniif nagaan. Galata isaa akkamati. Hayyee sii deebisneerra nutis. Sagaleen kun nagaa uummata. Nagaama. Harree nagaa deebisneerra ile. Dubbadhu ka obboleessa. Maal jechaa turte sila? Dubbadhu mee siiree beekaa finkee. Sitti nagaamu. Ilme. Yo yo. Oh.